Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Barnoota haaraa takkaan isin deebi'een jira. Barnoota haaraa kana keessatti maallaqa nuti YouTube irraa hojjenne yookaan immoo YouTube irraa arganne haala kamii YouTubein gara bank accountii keenyaa dabarsa. Yookaan maallaqni sun gara accountii baankii keenyaatti darbuu isaa akkamiin beeyna. Warri moonii taatanis warra mallee maallaqa irraa argatani akkasuma warri haaraa taatan barnoonni kun sirriitti isin barbaachisa. Haala salphaa taheen waliin ilaalla daqiiqaa xiqqoo keessatti AdSense kanarra seennee haala YouTubein maallaqa keenya gara AdSensetti erga dabarsee booda gara accountii baankiitti kan inni dabarsu siistama akkamiitiin akka inni tahe daqiiqaa xiqqoo keessa waliin ilaalla. AdSense keessanirra erga galtanii kaatanii gara paymentii deemuudhaan isinitti agarsiisa. Baay'ee salphaadha siistamni isaa. YouTubein kan inni maallaqa keenya gara accountii baankiitti nuuf dabarsu baatiidhaan jechuudha. Yoo $70 guuttanne bultii 21 haga 26 gidduutti nu dabarsa. Paymentii irra seennee waliin ilaalla. Payments bakka jedhu bakka sila doolaara keenya irraa ilaallannu jechuudha. AdSense keessa achira seennee waliin haa ilaallu. Siistamiin isaa baay'ee salphaadha. Bultii 21 haga 26 gidduutti maallaqni nuuf seena. Sarara sana 70 erga guuttannee kaane maallaqa keenya gad dabarsa. Your last payment was issued on 21 gaafa 21 maallaqni kee qabamee jira yookaan immoo gad darbee jira waan jedhu nutti hima. Kana jechuun maallaqichi gara kaffaltiitti deemuudhaaf qophiidha jechuudha. Sarara sana guuttannee garuu kan nuti asirratti ilaallu view transaction bakka jedhu kana ilaalla. View transaction bakka jedhu kana bakka kaffaltiin irratti adeemu sana irra tuqanna. Yeroo achirra tuqanne jalqaba pending jedha. Pending irraan booda garuu fuula ittiin gara AdSense gara accountii baankiitti dabarsuu isaa nu agarsiisa. Gara lamaan nuuf ibsa. Tokko asitti nuuf ibsa. Gaafa 21 automatic payment savingitti darbee jira, baankii keetti darbee jira. Maallaqichi asii hirrisuu taanaan hirrisuu ta'ee doolaaraan isa ta'uu birriidhaan isa ta'uu hirrisuu tahee jiraannan gara accountii baankiitti darbeera jechuudha. Kun kabaatii darbeetii kagajjallaa jiru kabaatii irra jirru garuu isa gubbaatii jechuudha. Kabaatii lama qofa nutti agarsiisa. Isa kaan jalaa haqaa qulqulleessaa deema. Gaafa 21 maallaqni haqi kun accountii baankiitti hirrisuu tahee jira jedha. Gaafa inni asii hirrisuu godhu ergineerra gara accountii baankii keettiitti gaafa inni nuun jedhu emailii irratti ergaa tokko nuuf erga. Ergaan inni nu ergu Gmail irra seenee isinitti agarsiisu. Gmail keessan irra seentanii kalara pinkii tokkoon dhufa Gmailiin jechuudha. Ergaan isaa Google Payment jedha. Mata dureen isaa Google Payment jedha. Google Payment check your recent payment mata duree jedhu qaba. Kaffaltii kee ka darbe ilaalladhu nuun jedha. Kaffaltii kan kee gaafa guyyaa akkasii si erginee jirra accountii baankii keetii irratti. Yoo bultii 5 bultii hojii keessatti sin qaqqabde maallaqni kan kee baankii keetii waliin dubbadhu nu bira rakkinni jiru jechuu isaati. Maallaqa kee si erginee jirra jedhee ergaa akkasii nu erga. Mata dureen isaa check your recent payment. Google AdSense waan jedhu qaba. Check your recent payment. Kaffaltii kee darbe ilaalladhu jedha. Google AdSense waan jedhu qaba. Gaan immoo mallattoo pinkiitiin nuuf dhufti. Kana jechuun kaffaltii nuuf ergameera jechuudha. Meeseejii kana nu ergee sa'aatii 24 yookaan sa'aatii 48 booda gara baankii keenyaatti maallaqni sun nammuu qaba dirqama. Kun gaafa 22 Juulaayii kan naa ergame kaffaltii akkasii nuti nu erga. Kun immoo gaafa Juunii 22 innis ammas yeroo gadi siqu Meey 21ttis ergaadhuma kana naa erge. Baatiidhaan ergaa akkasii nuuf ergaa jechuudha. Gaafa 22 baatiidhaan 21 22 23 keessa isinii erguu qaba warri sarara sana guuttattan jechuudha. Kana jechuun kan inni ergaa kana nuuf ergu yoo nuti sarara $70 sana guuttannee achi hirrisuu godhee yoo jiraate Google Paymentiin kun dhufee nuuf seenaa jechuudha. Garuu doolaara sana hin guuttanne taanaan baatii lammaffaarraa itti guuttata yeroo maraa jechuudha. Garuu baatiidhaan doolaara 70 ol dalagaa jira taanaan baatiidhaan meeseejiin kun nuuf seenaa. Baatiidhaan maallaqni keenyas gara accountii baankiitti hirrisuu tahaa jechuudha. Kanaafuu baatiidhaan osoo daddaftanii irratti dalagdanii doolaara 70 hojjettanii baay'ee bareeda. Maaliif yoo baatii kana guuttachuu dhabdan parsantii 30 isinirraa hirrisa waan ta'eef
AdSense keessa taa'u isaatiif waan AdSense keessa maallaqni keessan baatii baatiidhaan guutaa hin jirreef sababa achi taa'uuf taaksiin foon isin irraa kuttataa jechuudha. Parsantii 30 sana. Kanaafuu baatii baatiidhaan sarara $70 sana guuttachuu qabdu gara kaffaltiitti dabarfachuudhaaf dirqama. Ka baatii kanaa yeroo gad dabarsu sararni sun duwwaa ta'ee akka haaraatti lakkaa'uu eegalaa jechuudha. Sararri sun yeroo nu kaffalu duwwaa ta'ee baatii ittaanu eeggata. Baatii ittaanu bultii 7 haga 12tti ammoo gara baankii nu darbaa jechuudha. Barnoota AdSense jala seentanii namoonni AdSense keessanii hin sirreeffanne namoonni piinii isiniin dhufne irra deebitanii gaafachuudhaan akkasuma taaksiin foo guuttachuu barbaaddu taanaan baank akkaawuntii gara AdSense irratti guuttachuu barbaaddu taanaan barnoonni adda addaa barnoota AdSense playlistii jalaa argachuu dandeessu. Haala salphaa ta'een namoonni hin guuttanne yeroodhaan guuttachuu qabdu. Akkasuma piiniin keessan isin hin qaqqabne taanaan keessattuu namoonni reef moonii tahaa jirtan kanarratti of eeggannoo guddaa gochuu qabdu. Irra deddeebitanii 733 irra deebitanii piiniin naaf ergi nan qaqqabne waan jedhu gochuu qabduun isiniin jedha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Akkasiin irraa barattan abdii guddaan qaba. Barnoota ittaanu walitti deebina. Turtii gaarii.